Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Seenaa boonsaa qabna. Dharan nurratti hojjetame malee dhara orma irratti hin hojjennu. Daangaan nutti darbame malee daangaa namaan ceene. Dhugaa kennaa awwaalamee ka ormaantu hin. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'ota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinu abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoggan asii deebi'e gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenyee bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmiyoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kana bu'aa buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana hin beeksifne. Wanni waadaa gallu garuu wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraa'u. Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsiimoo lafa baafannee lafa kaa'annee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegarra hoggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'uu qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiititti qoqqoodamnee hin seennu. Kana waadaan isinii gala. Waan takka hin shakkina. Dooktar Mararaanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis kanarratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti, gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna. Warra kanarratti garaagarummaa yaada qabnuun wal kabanyee walii beeyne dorgommii keessa seenne yoo mo'anne fudhanne yoo mo'amne kennine uummata Oromootiif Oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaabna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hin jaanii naggana taraan teenyan dhufu. Taraas yoo taate biyya ormaatiif taraa salphiin qabanne. Waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amnu. Filannoo isaatiin yaada qabnu, imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu. Lafa keenya uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne uummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan uummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatii ta'u kan shuruuf kaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha.